Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa sochii finciltootaa dhibba injifadde jechuun ibse. Lolli Oromiyaa keessatti waboo fi humnoota waraanaa mootummaa gidduutti hammaatee adeemaa yeroo jirutti inumaa sochii riphee loltootaa dabalaa jiraachuu wayita himamaa jirutti raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa injifannoo labsachuu isaa itti fufe. Akka raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa jedhetti 80.0 injifateera. Humnoota hidhatanii naannoo Amaaraa keessa socho'an faannoo guutummaatti akka injifatetti barreeffama isaa kanaan hubachiise. Kanas fuula miidiyaa hawaasaa isaa gama Feesbuukaa akka barreesse yoo ta'u, ibsa kanatti amantuu akka hidhabe kan agarsiisu ammoo hatattamaan barreeffamicha haquu danda'eera. Lola naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffamaa jiruun hidhattoonni naannichaa haleellaa boombii dabalatee tarkaanfii cimaa humnoota bilchiginnaa irratti fudhachuun miidhaa dhaqqabsiisuu yoo ibsan, bilchiginnaan ammoo oduu faallaa kanaa balballoomsaa jira. Ajajaa Tikootaa biyyi ka turee fi amma ajajaa Izii kaaba bahaa akka ta'e Liitinaal Jeneraal Biraanuu Baqqalee naannoo Amaaraa godina giddu galeessaa Gondor keessatti tarkaanfii fudhanneen hidhattoota 80 duwwaadhaan injifannee jedhe. Namoonni hedduun garuu raayyaan ittisa biyyaa barcumaa biyya Ahmed tiksuuf deemu kun namoota nagaa leeluu fi qabeenya hawaasaa mancaasuun alatti injifannoo labsate kana kan argate miti jedhaniiru. Naannoo Amaaraa keessatti humni raayyaa ittisa biyyaa faannoon injifatamaa jira akka jedhan maddeen odeeffannoo naannoon Amaaraa harki caalaan magaalaalee dabalatee humnoota hidhatan harkatti kufuusaa himaa jiran. Humnoonni faannoo daandii asfaaltii fi magaalaalee keessatti imala utuu taasisanii mul'ataa jiran. Akkuma kana naannoo Oromiyaa bakkeewwan hedduu keessattis haleellaa waboo dabalaa jiraachuu isaa maddeen odeeffannoo himu. Oduu keenya itti aanuun Itoophiyaa yeroo ammaa kanatti waraana gaggeessuuf humnas qophiis ta'ee dinagdee isaa hin qabdu jedhame. Tibbana haala naannawaa gaanfa Afrikaa addatti atakaaroo siyaasaa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu ilaalchisuun xiinxala dheeraa akka barreesse Jawaar Mohammad balaan bakka hin waraannetti luqqifachuun fiduu hamaadha jechuun yaadni eegalee jiru Itoophiyaa balaa baatee akka dhufu akeeke. Dubbii isaatiin Jawaar muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed olola fayyadamee deeggarsa uummataa argachuuf waa'ee ajandaa ulaa galaanaa kaasee jedhe. Haa ta'u malee dubbiin gama Itoophiyaa dhaga'amaa tureef dhaadannoon aangaa'ota Itoophiyaa biraa kan dhaga'amaa ture Eertiraa yeroo hunda waraanaaf qophaa'aa akka taatu dirqisiisaa jedha. Akeekni Itoophiyaa haala mijataa argannaan akkasuma humna jabeeffannaan Eertiraa waraanurraa duuba akka hin jenne hubachiiseera jedhe. Kanaaf wayitaa biyyi qophii waraanaa hin qabne kanatti lola itti gaggeessuu malu jechuun shakkii qabu barreeffama isaa keessatti tuqeera. Akka Jawaar Mohammad barreeffama isaa sadaasa 1 bara 2025 barreessetti raayyaan ittisa biyyaa amma jiru lola biyyaan alaa gaggeessee injifachuuf qophaa'ina akka hin qabne qaamni xiyyeeffatee ilaale kamuu kan irratti walii galuudha jedha. Laafina raayyaa ittisa biyyaa kanaaf sababoota hedduu tarreessuun ni danda'ama akka jedhe Jawaar raayyaan kun wayyaaneen ijaaramee jedha. Gaafa isaan aangoorraa kaafaman haaromsi gaggeeffame jedhamus kan humna jaarmiyaa cimse miti jedha. Haaromsi jedhame qondaalota sabaan Tigree keessaa yaasuun kanneen biroo bakka buusuu bira ka darbeen turre. Jijjiiramni humna nama haaromsa waraanaa barbaachisu keessaa isa tokko malee gahaa miti jedha. Haaromsi imaammataa fi akeeka loltummaa hedduu barbaachisa akka jedhu barreeffamichi kun hin taasifamne jedheera. Bakka haaromsi sirna qabeessa hin gaggeeffaminitti lolli Tigraay dho'ee jedha. Raayyaan imaammata ifaa hin qabnee fi akeeka loluuf irratti hubannoo gahaan hin kennamniiftuu lolatti seenee jedha. Bu'aan isaas gaaga'ama hamaa fiduu isaa ibseera. Waraanni Tigraay erga nagaan qabbanaa'es naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraatti akka bobbaafamu waan taasifameef loltuun biyyattii tasgabbaa'ee taa'ee of haaressuuf of ijaaruu hin dandeenye jechuun caqase. Kana malees hariiroo humna buusaa alaaf keessaa fi kanneen alaa deeggarsa hawaasummaa dinagdee fi tumsa dippiloomaasii baay'ee kufaa ta'e keessatti waan argamtuuf Itoophiyaa yeroo ammaatti lola seentee injifachuu hin dandeessu jedhe. Muummeen ministeera Itoophiyaas kana cimsee beeka akka jedhe Jawaar ammoo siyaasa biyya keessaa bitachuuf qofa akka madda lolaatti gargaaramuuf dhimma itti baatee jedheera. Garuu balaan isaa utuu Itoophiyaan hin qophaa'in lola dhiisuuf yookaas immoo lola banuu ni danda'a jechuun caqase. Akka Eertiraa fi Tigraay irra jiran ammaas waraana dhoosuuf fiixeerra ka ga'e ta'uu isaa barreeffama isaa keessatti akeekeera. Odeeffannoo itti aanuun walabummaaf qabsaa'uun waan nu qaanessu hin qabu jechuun Dr. Tsaggaayee Araarsaa dubbatan. Barreeffama fuula miidiyaa dhuunfaa isaanii gubbaa katabaniin Dr. Tsaggaayee Araarsaa dippiloomaasii hawaayyawaa malee kakijibaa fi kadhoksaa dhiisuun dirqamaa jedhan. Akkasuma walabummaaf falmachuun waan nu qaanessu ta'uu hin qabu. Sababa keenyaaf saba keenyaaf walabummaa barbaannaa
biyya keenya ijaarranna jedhanii himachuun dhugaa ofii himachuu fedhii sabaa ibsachuudha jedhan. Kana himachuun kaayyoo qabsoo cimsuudha. Kana dubbachuun aarsaa wareegamtootaatiif gatii maluuf kennuudha. Mirga abbaa biyyummaa mirkaneeffachuuf kutannoo qabnu agarsiisuudha jechuun ergaa isaanii dabarfataniiru. Namni kaayyoo kana jibbu yoo jiraate diinota qabsoo Oromoo ta'uu malu ka jedhan hayyuun kun yookiin namoota tokko adeemsa keessa kaayyoo irraa maqan ta'uu malu jedhan. Warra kanaaf jennee kaayyoo hin dhokfannu jechuun barreeffama isaanii keessatti akeekan. Dhimma walabummaa sagalee ol kaasanii himachuun kaayyoo dhugoomsu waan ta'eef orma sodaachisa jennee waan irraa of qusannuuf hin qabnu jedhu. Warri walabummaa keenya sodaatu yoo jiraate hojii dippiloomaasii fi adivokaasii jabaa hojjetanitti sodaa isaanii irraa haqu yookaan ammoo walabummaan keenya faayidaa fi dantaa isaaniitiifis akka tolu itti agarsiisu malee waan kana dubbachuun dippiloomaasii nu jalaa balleessa jecha fedhii fi faayidaa saba keenyaa akka waan nama qaanessu tokkotti dhoksanii deemuun nu barbaachisu jedhan. Barreeffama kanaan eenyuun qeequ akka yaalan ifatti beekamuu baatus namoonni siyaasaa Oromoo fedhii Oromoo walabummaa fi bilisummaa sanutuu beekanii irraa dubbachuu qaanfachuu hin qaban ergaa jedhu dabarsan. Dippiloomaasiin kijibuu miti ka jedhan Dr. Tsaggaayeen dippiloomaasiin dantaa ofii dantaa ollaa yookaan dantaa qaamota nu waliin hariiroo tolfachuu fedhanii waliin wal simachiisuudha jedhu. Dantaa keenya dhoksinee dantaa isaanii tiksuun waadaa seenuun of ganuudha ka jedhan namni kun fedhii sabaa tiksuu dhiisnee yaada ormaatiif qabsaa'u ta'a kun hin baasuu jedhaniiru. Fedhii walabummaa yoo ibsine warri Ameerikaanii baraagu biyyi haaraan akka uumamu Ameerikaan hin feetu. Kanaaf waa'ee walabummaa irraa dubbachuun dippiloomaasii isaa wajjin qabnu nu jalaa balleessa jechuun eenyuun saba keenya caalaa orma akka sodaannu ifa godhaa jedhan. Dhugaadha dippiloomaasiin bara qabsoo yookaas kijiba akkasumas yaada ofii dhoksanii jaratti hasaasuutu hin ta'in hojii jabaa barbaada ka jedhan namni kun hojii jabaa akkasii hojjechuudhaaf ammoo damee dhimma alaa jabaa imaammata biyya alaa kaayyoo irraa madduu fi qulqullina yaadaa qabaachuutu barbaachisaa jedhu. Waajjira banatanii irratti hojjechuutu barbaachisa ka jedhan namni kun dippiloomaatota beekumsa leenjii fi muuxannoo qaban horachuun gahaa akka ta'e ibsan. Kana hundaaf ijaarsa jabaa uummata sochoosee mataa fi horii sabaa walitti qabee itti bobba'uu qabaachuun dirqama ta'uu akeekan. Kana gochuun ala haala amma ittiin jiru kanaan garuu dippiloomaasii horachuunis akka hin danda'amnetti ibsan. Dippiloomaasii kijibaa, dippiloomaasii hasaasuu fi adeemsa dhoksaa dhiisuu qabna ka jedhan namni kun siyaasa biyyaalessaa dhiisnee siyaasa chirichaaroo goda keessaa gaggeessuun hafuu qabaa jedhaniiru. Siyaasa qabsoo fi dippiloomaasii saba guddaa kanaan malu bocuun waan barri gaafatudha jechuun barreeffama namoota siyaasaa Oromoo waan qeequ fakkaatu gama tiwitara isaanii gubbaan katabaniiru. Oduu keenya itti aanuun paartiin badhaadhinaa lola biraa banuuf qophiitti jiraachuu TPLF himatte. Waggoota lamaa waraana hammaataa keessa ka ture kaabni Itoophiyaa ammas waraana biraa eegaluuf tuttuqqaa waraanaa baay'achuu eegaleeraa jedhan. Inumaa walimannaan mootummaa federaalaa fi TPLF gidduu hammaataa adeemuun rakkoon naannichaa daranittuu caala jedhamuun yaadda'ameera. Gabaasaaleen irra bahaa jiraniin bilchiginnaan lola ka biraa banuuf jechuun TPLF himachuun dhaga'ame. Guyya kaleessaa Jeneraal Taaddasaa Warradaa gara kibba Tigraayitti imaluu fi dhukaasi turuunis ijoo dubbii miidiyaalee ta'eera. TPLF ibsa tibbanaasaa biyya himad ilaalchisuun baaseen mootummaan bilchiginnaa Tigraay keessatti qaanii tokko malee waraana banuun ammas lubbuu lammiilee miliyoonaan lakkaa'amanii galaafachuuf qophiitti jira jechuun himate. Kana malees jaarmiyaa waggootaaf Itoophiyaa hoogganaa ture TPLF waliigalteen Piriitooriyaa akka duraa caalaa haala hammaataa keessa galeera jechuun himate. Ibsa lammataa guyyaa kaleessaa baaseen ammoo waliigalteen Piriitooriyaa erga mallatteeffamee waggaa 3 ta'uu yaadachiisuun hanga yoonaatti garuu mariin siyaasaa akka hin eegalle himeera. TPLF dabaluun biyya himad waliigalticha hojiirra oolchuu caalaa maqa balleessii irratti bobba'uu filatee jedha. Kana malees waliigalticha ka diigu waraana biraa banuuf qophiitti jira jedhe. Kanaaf akkaataa mootummaan Itoophiyaa itti deemaa jiru dhibdee siyaasaa jiru kan hin furree fi nagaa waaraa kan hin buusne waan ta'eef waliigalticha kara nagaan akka hojiirra oolchuu ni gaafannaa jedhe. Itti aanaa dura ta'aa TPLF fi itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa yeroo akka ta'an obbo Amaanu'eel Asaffaa yaada kennaniin mootummaan federaalaa waliigalteen Piriitooriyaa akka hojiirra oolle danqaa ta'aa jiraachuu yaadachiisuun bilchiginnaan diimoogiraafii fi ji'oogiraafii naannichaa jijjiiruuf hojjechaa akka jiru ibsaniiru. Olaantummaa seeraa akka mirkanaa'u itti gaafatamummaan akka jiraatu, beenyaan akka kaffalamu, lafti weeraramee fi uummanni buqqa'e akka deebi'u, warri godaanan qe'ee isaaniitti akka deebi'an ka jedhu hojiirra oolchuurra uummaticha jilbeenfachiisuuf bilchiginnaan hojiitti jira jechuun qondaalli naannichaa himate. Kun utuu kanaan jiru pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay daawwannaa kaaba Tigraayitti taasisuun ijoo dubbii ta'eera. Bilchiginnaan hidhachiifaman jedhamanii kan himatamanii fi ofii isaanii humna nagaa Tigraay jechuun kan of waaman pirezidaantichi
garasi maluu dura haleellaa banuutu himame. Hidhattoonni kunneen naannoo Affaar keessa buufatanii jiran yommuu ta'u, kaleessa garuu moortarii fayyadamuun gara raayyaa Asabeetti dhukaasaa turuu isaanii ibsameera. Oduu keenya itti aanuun obbo Taayyee Danda'a haqni saffisaa akka kennamu mana murtiitti gaafatan. Obbo Taayyee Danda'a mana sirreessaa Qilintootti deddeebi'uun himata isaanii hordofaa jiru. Himataawwan sadiin kan himataman deetaan ministeera nagaa duraanii obbo Taayyee Danda'a haqni saffisaan akka kennamu mana murtii gaafachuu isaanii abukaatoon isaanii ibsan. Abukaatoo obbo Taayyee Kataana Barraanigus obbo Taayyeen ani nama hidhaarra jiru waanan ta'eef haqni saffisaa fi naafaa kennamu jechuun mirgi heera koo naafaa eegamu jechuun iyyata dhiyeeffachuu isaanii maddi oduu kanaa BBC'n gabaaseera. Manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti dhaddachi tokkoffaa kan yakkoota heeraa fi sirna heeraa irratti raawwataman ilaalu obbo Taayyeen yakkoota ittiin himatamaniin balleessaa raawwataniiru moo hin raawwanne ka jedhu irratti murtoo laachuuf ture irratti beellama qabatee ture. Haa ta'u malee manni murtichaa beellama biraa kennuusaa abukaatoon himatamaa akka ta'an obbo Abarraan himaniiru. Dhaddachi dhimma Taayyee Danda'a irratti abbaan seeraa tokko waan ka'eef abbaan seeraa sadaffaa nuuf ramadamu ka jedhu na qorannicha osoo hin hojjetin hafaniiru jedhan. Manni murtichaa dhimma kana irratti beellama yeroo dheeressu kun yeroo lammaffaaf ta'uu kan himan obbo Abarraan beellamni inni duraa akka lakkoofsa Itoophiyaa onkoloolessa 13 bara 2018 akka ture himu. Galmichi ganna keessa hojjetamee murtee onkoloolessa 13 darbanii dhageenya jennee ture. Haa ta'u malee isa osoo hin hojjetin irratti nu beellamanii turanii jedhan. Manni murtichaa dhaddacha onkoloolessa 13 taa'een abbaan seeraa tokko ka'uu isaaniitiin galmichi akka hin qoratamne itti himuun har'a onkoloolessa 24tti beellama qabatee akka ture obbo Abarraan yaadachiisaniiru. Ammas sababa wal fakkaataa kaasuun murteen akka dheeratu taasifameera akka jedhan namni kun dhaddachi abbaa seeraa irratee bakka buusuu fi dadhabuu isaatiin dheerachaa jira jedhan. Himatamaan obbo Taayyee Danda'a gama isaaniitiin murteen jalaa dheerachuusaa mana murtiitti iyyachuu isaanii abukaatoon isaanii kun himaniiru. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kanan gaammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.